Waaqayyoo nageenyi Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jirtu annagaa fuudha galata Waaqayyoo. Har'as egaa walitti deebi'ee jirra. Warroonni chaanaala koof haaraa taatan chaanaala koo subscribe gochuun maatii naaf ta'a. Warroonni maatii naaf taatan immoo galatooma ulfaadhaa isiniin jecha har'as egaa viidiyoo biraatiin walitti deebi'ee jirra. Viidiyoon koo har'aa immoo obboleettii tokkoof meeshaa isheen na ajajjee akka isheen na ajajjetti meeshaa ishee biteefin jira jechuudha. Egaa meeshaaleen akkuma asitti argitan jechuudha. Meeshaalee 5 kan isheen na ajajjee irkabootii, maashina uffataa, masoobii biddeenaa, eelee biddeenaa akkasuma gundoo na ajajjee jirti jechuudha. Gundoo daabboodhaaf ta'u jechuudha. Gundoo gosa kanaa na ajajjee jirti jechuudha. Akkasumallee irkabootii gosa kan keetii naa biti. Kasal maandajaa ishee akkasuma meeshaa isheen qabdu wajjin osoo hin ta'in irkabootii qofa naa biti waan jetteefi irkabootis akka isheen na ajajjetti bitiifin jira jechuudha. Egaa walumaa galatti hordoftoota kiyyaa gatii meeshaan kun ittiin bitame tokko tokkoon isinitti hima jechuudha. Jalqaba irratti eelerraa haa kaanu. Eeleen kun jechuudha baay'ee namatti tolti. Dhaqaaqoo ishii hundi ishii guutamtee jirti jechuudha. Waanummaan siilessanii biddeena itti naquu malee waanummaan sirreessanii jiru jechuudha. Eeleen tokko tokko jechuudha sadarkaa lammaffaarra warri jiran yookiin sadaffaarra warri jiran eelanii zuuraa kana ganaa guutu jechuudha. Zuuraa kana liixidhaan wantoota garaagaraatiin ganaa guutu. Kun immoo walumaa galatti siileffattanii biddeena keessan itti naquu malee wanta guutamu hin qabu. Eelee bareedudha jechuudha. Egaa eeleen kun itti qadaadee isiniin agarsiisa jechuudha. Yeroon itti qadaadee kana fakkaata. Yeroon irraa banes kana fakkaata. Guutummaan eelee kanaa kana fakkaata. Gatiin eeleen kun ittiin bitame yeroo ammaa kana jechuudha. Eeleen kun sadarkaa tokkoffaadha jechuudha. Sadarkaa lammaffaa, sadarkaa sadaffaan illee ni jiru jechuudha warri barbaadanii. Eeleen kun gatiin ishii 8,000 bitame jechuudha. Hordoftoota kiyyaa warroonni sadarkaa lammaffaa nuu bitii dhaqaaqoo kanallee guuttachuu hin dandeenya. Warroonni jettan 6,000 illee ni jira, 5,000 illee ni jira. Eeleen akka sadarkaa sadarkaadhaan jechuudha. Gatiin isaa eelee qofa osoo hin ta'in wanti kamuyyuu jechuudha gatiin isaa sadarkaa sadarkaa isaanii jechuudha. Eeleen kan 5,000 jira, kan 6,000 jira, kan 8,000 jira jechuudha. Eeleen kun tokkoffaadha isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Amma immoo gara irkabootitti isin dabarsa. Irkabootiin kun walumaa galatti jechuudha guutummaan isaa mastaawutiidha jechuudha. Eessisaa, irrisaa, hundi isaa mastaawutiidha. Diblaayitii qaba jechuudha. Diblaayitii yeroo sagantaan garaagaraa akkasuma ayyaanni garaagaraa jirutti diblaayitii fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Guutummaan isaa kun akka ajaa'ibaatti namatti tola. Mastaawutiidha. Diblaayitii qaba. Baay'ee das nama jedha jechuudha. Gosa kan keetii naa biti meeshaa ishii hin barbaadu. Kasal maandajaa yookiin kan ixaana ittaarsa wajjin gurguramti. Garuu sana hin barbaadu waan jetteefi gatii sanaa biraa hambisee irkabootii bichaa bita jechuudha. Irkabootiin kun yeroo ammaa kana qarshii 3,500 bitame jechuudha. Hordoftoota kiyyaa meeshaa hin barbaadutti jedhe meeshaa bukkee jiru. Akkasuma gundoo daabboo jechuudha. Kan daabboo keessa kaa'anii mana namaa ittiin dhaqanidha jechuudha. Kuni gundoon kun baay'ee orijinaala. Hodhaan isaas immoo akkuma isin argitanii haala ajaa'ibaatiin hodhame jechuudha. Gundoon kun gatiin isaa yeroo ammaa kana qarshii 900 bitame jechuudha. Akkasuma akkuma eelee isinitti hime gundoon illee gosa garaagaraa jira jechuudha. Gatiin isaanii hunduu wal qixa miti. Kan 6 jira, kan 5 illee jira. Kan biddeena irra keessan diriirtuun jechuudha. Kuni kan daabbootii qarshii 900 bitame. Akkasuma egaa hordoftoota kiyyaa masoobii biddeenaa jechuudha. Masoobii biddeenaa guddaa kan ta'edha jechuudha. Garmalee guddaadha kuni. Akkuma argitanii masoobii kanas jechuudha. Gatiin inni ittiin bitame masoobiin kun kan migiraati isinitti mul'ata jedhee yaada. Gatiin itti bitame jechuudha qarshii 3,500 bitame jechuudha. Masoobiin kun yeroo ammaa kana akkasumallee janteelii gosa keetii naa biti jette jechuudha. Janteeliin kun abbaa gadaati. Anillee gosa kanaa qaba jechuudha. Gosa kanaa waan an qabuuf gosa kan keetii naa biti janteelii waan jetteefi janteeliin kun abbaa gadaati. Janteeliin kun gatiin isaa jechuudha qarshii 800 bitame jechuudha. Hordoftoota kiyyaa yeroman kana bituudha kan inni bitame jechuudha. Kun haala kana fakkaatuun baay'ee nama marara. Egaa hordoftoota kiyyaa amma immoo garuma maashina uffataa kan ce'a jechuudha. Maashinni uffataa kun baay'ee orijinaala kan ta'e akkasumallee argaan guddaa kan ta'e jechuudha. Kiiloon isaa giddu galeessa jechuudha. Maashinni uffataa tokko kiiloon isaa dhumni isaa abbaa 16 jira jechuudha. Namoonni baay'een abbaa 16 fa'aa bitatu.
immoo kiiloo 14 jechuudha. Yeroo baay'ee kiiloo 14 fi kiiloo 16 bitata namni jechuudha. Kuni akka awuzaa guddaatti jechuudha ni miica. Akkuma argaa jirtanii meeshaa isaa hunda wajjin hin bite jechuudha. Meeshaan isaa kanaadha as keessa jira. Iddoon kuni bakka itti miicamudha jechuudha. Amma awuzaa guddaatti miicuu ni danda'a. Bakki kun immoo jechuudha yeroo miicitan jechuudha. Miicitanii yeroo xumurtan asitti kan gogogsitanidha jechuudha. Bishaan isaa kan keessaa cuunfitanii ijoolleen baay'een biyya Arabaa kan jirtan maashina kana akkamitti akka ittiin miican waan hunduma isaanii beeku jechuudha. Kanaaf baay'ee isaa isinitti himamuu hin barbaachisu. Egaa yeroo ammaa kana jechuudha maashinni uffataa kuni gatii meeqan bitamee warri naan jettan jechuudha. Kiiloo isaa isinitti himee kiiloo 14 maashinni uffataa kun gatiin isaa qarshii 35,000 bitame jechuudha. Egaa maashina uffataa kana kan binne Walisoo keessatti baay'inaan meeshaan kwaalitii firiijii fi maashina uffataa walqixxeedhaa binna jechuudha. Walqixxeedhaa deemnee binna. Yeroo baay'ee Walisoo meeshaan hin jiru jechuu osoo hin ta'in walqixxeedhaa filannoo baay'ee akka barbaadanitti maradhattanii filattanii yeroo baay'ee bitatu jedhamuuf malee Walisoo ni jira. Garuu maashina uffataa kana obboleettii keenya walqixxee deemnee binnee sababni walqixxee deemnee binnee fi ofii kootiif illee maashina uffataa kanaa fi firiijii walqixxee deemee waan bitadheef walqixxee deemeen obboleettii kootiifis akkanatti fillee abbaa manaa kiyya wajjiniin fillee meeshaa bareedduu binneef jechuudha. Sababni aarsaa kan fallee walqixxee deemnee binneefis meeshaa tokko namni tokko nu ajajatee meeshaa akka nu ajajatetti meeshaan isaanii meeshaa bareedduu ta'ee meeshaa kana ebeluutu naa bitee meeshaan kun gadhiidha jechuudha. Meeshaa kana ebeluutu naa bitee meeshaan kun baay'ee bareeda jedhanii akka meeshaa isaanitti gammadaniif walqixxee deemnee walqixxeedhaa binneef obboleettii keenya. Egaa viidiyoon har'aa kana fakkaata jechuudha. Namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan meeshaa ajajadhaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa asuma jala viidiyoo kana jala isinii kaa'a. Meeshaa mana keessaa meeshaa barbaadan jechuudha. Akkasuma wantoota har'a dhiyeessin halattis waa baay'eetu jira meeshaa manaa waan ta'eef ajajadhaa. Akkasumallee meeshaa manaa ta'e immoo kan akka qumsaaxinii, biifee, algaa wanta barbaadan yoo nu ajajattan iddoo barbaadanitti jechuudha. Magaalaa Walisoo, Diilallaa, Tulluu Boolloo bakka barbaadanitti isinii geessuu hin dandeenya. Lakkoofsa keenya immoo viidiyoo kana jalatti nan maxxansaa qabadhaatii heloo jedha. Akkasuma ayyaannis ga'e waan ta'eef maatii keessan bunaan zayitiidhaan barbareedhaan wantoota asii gochuu maatii yoo barbaadan heloo jedha. Maatii keessan bakka garagaraatti deemee sapiraayisii isiniifan godha. Ayyaannis immoo torbee 3 malee homtuu nu namni waan ta'eef gabaabumatti heloo naan jedha. Maatii keessan sapiraayisii wajji gochuu barbaadan. Baay baay.